السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح يا أخي سنة شرتني الحمد لله. الرأس مو برنوتا واي واستابيتي akkaataa jechuudha waastaappii yeroo risaalaa namaaf ergitanii risaalaan isin namaaf ergitan sanii nama san bira guyyaa saa 24f hamma saa 24 nama san bira turuu dandeessi. Isin bira saa 24 isin bira isin baddi nama san bira isin baddi. Akkasuma torbaan tokko hamma torbaan tokko yoo akka nama san bira teessoo barbaaddanii torbaan tokko booda akka baddu nama san bira isin biraayis akka baddu yoo barbaadan immoo akkaataa itti ofirraa gootanii isiniif qabadee dhufe jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa. Jalqaba osoo qarbannoota keenya achiin dabarree warri haaraa dhuftan subscribe like godhuun dagatinaa warri immoo duraan maatii keenya taatanii jirtanii like share godhaa viidiyoo hamma xumuratti daawwadhaa. Jalqaba waastaap irratti dhooyinaa. Waastaap irratti eega dhooyinee maqaan nama akkanatti nuuf dhufe nama gartee risaalaa barreessuu fi deemnu sanii irratti akkana gad dhooyineetuma amma fakkeenyaaf ani nama kanaaf risaalaa haa barreessu. Nama kanaaf jechuudha risaalaa barreessa jechuudha. Eega kanatti gad dhooyinee dhufnee ammallee maqaa nama kana mataa kana gubbaa bakka piroofaayilii dhifamerra deebi'ee isinitti agarsiisa mallee. Jalqaba jechuudha waastaap irratti dhooyina. Jalqaba kana eega waastaap irratti dhooyina akkana maqaan namaa nu dhufe nama risaalaa erguu fi deemnu san takka hoo barreessuu fi deemnu jechuudha nama san irratti gad dhooyina. Mee ammaan nama kanarratti nama kanaaf risaalaa erga haa ta'u nama kanarratti dheetiin jira. Eegas immoo bakka piroofaayilaa kanarra dhuftan kunoo gubbaa kanarra bakka piroofaayilaa nama sanii jechuudha. Asirra dhuftanii irratti dhooyitanii dhiifama. Bakka piroofaayilaa nama kanarra dhuftaniiti irratti akkasi gad dhooyitan jechuudha. Kunoo eegasii piroofaayilii nama kana akkanatti nu dhufee jira jechuudha. Bakka kana dhuftanii amma akkanatti olooftan. Eega akkanatti nu dhufee akkana olooftaniiti bakka kunoo dispireesing miiseejii kaja'u kana ni agartaniimi kunoo. Kan amma irra ofee isinitti agarsiisu jiru dispireesing miiseejii kaja'u kanarratti dhooyitan. Eega akkasitti dhooyitan kun akkanatti isiniif dhufa. Gizii akkanatti isiniif dhufe immoo yooniif sa'a 24f risaalaa isin nama barreessitanii hamma sa'a 24 qofa nama san biraas akka turtu isin biraas akka turtu sa'a 24 qofaaf yoo barbaadan taate isa 24 hours kanarra godhattan jechuudha. Isa jalqabaa kanarra godhattan jechuudha. Sa'a 24 ammaan tana saa meeqa jirra yeroo amma jirru kanarraa kaafnee borummoo sa'a akkanaa jechuudha. Sa'a 24 hangana qofa bira turte saniin booda biraa baddi jechuudha. Nama san biraa isin baddi jechuudha. Risaalaan isin nama sanii ergitanii yoo barbaadan immoo isa jalqabaa kanarra godhattan jechuudha. Isa itti aanu isa amma sadaffarra jiru kana lammaffarra jiru kana godhachuu barbaadan torba jechuudha. Guyyaa torbarra yoo godhachuu barbaadan immoo guyyaa torba booda risaalaan isin ergitan hamma guyyaa torbaan nama san biraas turti si biraas turte keessatti hin haqamtu jechuudha. Guyyaa torban saniin booda si biraa isin baddi nama san biraa isin baddi jechuudha. Yoo isa lammaffaa kanarra godhattan isa lakkoofsa torba dura jiru kanarra yoo godhattanii torbaan tokko booda si biraa baddi nama san biraa baddi jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti gisee qabbuune guyyaa 90 jechuudha. Torbaan sadii guyyaa 90 baatii ji'a 3 jechuudha. Baatii 3 yoo hamma ji'a 3 nama san bira as akka turtu isin biraas akka turtu risaalaan sun yoo barbaadan immoo hamma ji'a 3 jechuudha. Kunoo numa jirti isa kanarra godhattan jechuudha. Isa 90 kana jechuudha. Saniin booda isa of dhumarraa kana yoo godhachuu barbaadanii risaalaan isin nama ergitan namni risaalaan isin ergu nama san biraa isin baddu abadan jechuudha. Hanga jawwaallee keessaan kun badutti nama san biraa isin baddu isin biraa isin baddu jechuudha. Isa dhumaa kanarraa yoo godhattanii isa of kanarraa yoo godhattan jechuudha. Kanaaf isa dhumaa kanarraas barbaaddu yoo feetanii godhattanii hamma guyyaa 90 akka risaalaan san turtu isin biraas nama san biraas yoo barbaadanii godhattanii yoo barbaadan hamma guyyaa torbaa kanarra godhattanii yoo barbaadan immoo hammas guyyaa sa'a 24 jechuudha. Irraas godhachuu dandeessanii. Kanaaf gaafa sa'a 24 kanarra godhattan isiniifillee bareedaadha jechuudha. Risaalaa san nama san yeroo sanitti sa'a 24 keessa risaalaan ati nama argite namni san yoo ilaalin yoo feete irra deebitee nama saniifillee erguu dandeessa. Kanaaf 24 kanarra yoo godhattan isiniifillee bareedaadha jechuudha.
Kana barnoonni har'aan tana qabadhee isiniif dhufe. Kanaaf itti fayyadamaa akka itti fayyadamtanis abdiin qaba. Viidiyoo hamma xumuraa daawwadhaa. Yoo waan isiniif hin galiin jiraate karaa komantiitiin na gaafadhaa. Har'aaf barnoonni keenyas dhaabbata hamma viidiyoo dhuftu walitti dachaanutti nagayaan naaf tura.